Hayya shamarra ka fuudhee jirra jirtu hordoftoota kabajamtoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan hundi geessanu bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha isinirraa badee jira dhiifama naaf godhaa isiniin jedha waan viidiyoo hojjedhu dhabamee osoo hin taane karuma viidiyoo hojjedhu nabe isinis beektanii ijoolleen mana kontiraata hojjettan hundi keessan akka namatti hin tolle beektanii asumaan dhiifama isin gaafachaatiin isiniin jedha video wayii deengadda argee ture gadhiifamee ture irraanan dubbadhee karaarraa dubbadhu dhaabe YouTube ni immoo akka Facebook yoo dubbachuus baatti barreeffama yaada kee ibsattee baata garuutu YouTube ni immoo ammaaf akka san namaaf nuuf hin taane jechuudha kanaaf jennaan maal inni irraa dubbachuu barbaade isinitti fakkaatan ijoollee shamarranii please of eeggannoo cimaa godha duraanis dubbachaatuma turre ammas immoo akka yaada kootitti waan natti dhagaamu nan dubbadha isinii ofuma keessanii ba'aa ofitti fiddanii ofuma keessaniif kara deemtuu qallabaatii ooltanii ofuma keessaniif hurdatii argattanii ofuma keessaniif salphattanii harkuma keessanii nyaachistanii harkuma keessanii obaastanii harkuma keessaniin immoo hurdatii isin godha jechuudha dheerri isinii galee Baangaalii Paakistaanii Itoophiyaa amnaamne hundi ishiitu jechuudha tokkoffaa dafqa kee osoo siinaf lammaffaa qaamni kee osoo siinaf waa maraan salphataa jechuudha kanaaf of eeggannoo godha heeruma warri barbaadanii biyya keetitti galii maatiin kee akkasi beekutti firri kee akkasi beekutti kabajaa qabda bar abbaan fedhe sitti hin nyaaru biyya keetti biyya maatiin kee jirutti abbuma fedhe yoo ta'e sin nyaaru jechuudha maaliif beetasaba keetti jira maatii keetti jira biyya kee jirta namni si nyaaru hin jiru jechuudha garuutu yommuu biyya namaatiitu akka barbaade si godha bar gaafa barbaade sirraa nyaate nikaa irraa qabaatte maalii irraa qabaatte daa'ima irraa qabaatte dhimma isaatii miti si galee gaafa irraa nyaate gaafa sirraa nyaate si quufee gaafa waan biraatitti darbuu barbaade asuma garagaree si nyaataa jechuudha sinii galee ifa manaaf godhaatoo Jolle Saudi Arabia trakkachaati jirtan warra dhiiras ta'e warra dubaraatis ta'e warra shamarraniitis haqqii dhiiras sirraaka warra dhiiratis haqqii dubartiititu sirraakatee jira sinii galee gochaa si'iin walirratti hojjettantu isirraakatee jira salphina isin wal salphisaatee jirtanu sis salphisaatee jira namni akkuma fedhe yoo ta'e haadha manaa ofii kan guyyaa tokko mukaa wajjin ciisee miti wajjin nyaatee dhuge amata meeqa wajjin jiraatani akkasana hojjeta abbuma fedhe haadhumaaf abbaa keenyatu wal qaxaata wal dabaddaba haadhi manaaf abbaa manaa wal loluun kun waanuma jiru garuutu iyyuu maaltu asirratti baasisiin jedha maal nutti agarsiisa mee maal nutti agarsiistan ati maal nutti agarsiistame mee warra dhiiraa kana maaloo akkana warra dhiiras hin komadhan warra shamarranis wal qixxee isin lamaanuu warra mataan furrii atis kan biyya keeti dhuftee biyya keeti baatee asitti dhiira gandaatitti faafamuu dhatte atis kan biyya keeti baatee dubartii gandaatitti faafamuu dhatte hojjetattee nyaachuu dhiistee kan ciistee dafqashii nyaachuu dhatte isin lamaan keessan wannan ani dubartiin akkana taatee dubartiidha fisan na'uu qaban isin lamaanuu kan akka walii kan karoora keessaniif kaayyoo keessan dagattan kan jireenya nama meeqa maqaa keessaniin diigamaatee jiru dur oroo dubartiin takka waa tokko rakkate bu'aan oolaa guyyaa muulu amma gida dooja kiyyatu mutaana dhooftaniin boo maaliif jennaan ofii barbaade dhatte ka ofii barbaade dhatte osoo daa'ima biyyatti qabdanu odoo abbaa manaa keessan biyyatti gattanii as dhuftanu gaafa as dhuftani daa'imnis gatamte abbaa manaa keessan biyyaatis gatame isin asitti addisii barbaadan jechuudha isinii galee haqqii urdata isin gadadoo isin biyyatti gattanii gootantu asitti isin raaka namummaatu qulqulluun irraakama si galee daa'ima nama meeqaan daa'ima ofii biyyatti gatee to'ii asitti isa irraaffatee manallee ijaarratee daa'ima ofiillee kan wannoo godhe gaafa dhiiraa asitti argattan
Kan biyyaa san kan gattan meeqa jira? Meeqa keessan turan karoora keessan dagattan? Meeqa keessan tura kan sababa keessanii noon jireenyi isaa diigamu? Maquma keessanii jecha koo nuti akka kanatti bifa 30 baasnee tokko shiina namaatti qaxxalamaati jirru maqaa keessanii bar nus jireenyi keenya nu diigamaa jira. Rabbi isin haa diigu abboo. Tortorri wayyaa irraa fuudhee maal godhee maal wayyaa irraa fuutee mee maal nutti agarsiistu? Eeyyutti agarsiista namni qaama dubartiin beenne dhiirri jira. Dubartii silaa ofiifuu qaama isheeti. Mooshiin qaama namaatiin adda qabdi kan nutti irraa baastee nutti as agarsiistu. Ofii keeti silaa daawwachaa turte akkamitti midhaan itti nyaatte jechuudha. Saahinaa irratti nyaatte akkamitti irratti adda. Akkamitti namni waan irratti nyaatetti irratti haga gaddeebi'e. Ati waan qaama ishee agartee waan itti fayyadamtee beektu akkam wayyaa irraa fuutee tooyi asirratti baasta. Osoo ni kaanarraa qabda siin jettu. Osoo na dhiisi siin jettu. Osoo ani dhiira bira dhaqeen dhufne dubartii bira nadhoo bira dhaqee dhufe dubartii bira dhaqee dhufe dhiira bira dhaqeen dhufneettu ati waan birrii amma hojiin isin jirrumi yoo hojii dhabdu siigalee yoo amma hojiin dhabame gazzaba dhabdu ati nama biraatitti darbuudha waan kaatee fi akka san ishii daraarta siigalee kanaafi ofii keessanii nyaachisa ofii qarfee fakkaatti jaartii hoggaa dhibbaa fi meeqa inni nyaatee dhugee akka buqqee dhadhaa waggaa 10 meeqa itti naqameetti baqataa'e warri suura isaa agartan isallee ijoolleen ukkee sarraa kaasteerti hedduu takka gammada akkasitti si faqaffatuu isaaniitiif jechuudha ijoolleen maaliif jennaan akkasitti isin lamaan keessanuu akkasitti waagaa keessan argattan jechuudha silaa'oo sir qullaa si dhaabuudhaayyuu bara yaada si dhiisan malee hanjaajillaa kee gadi baasanii rabbi saree sin haa godha abboo dhiira meeqatu jira kan sammuun isaa dalagu maqaa dhiira nyaatan shamarran kan maqaa shamarranii nyaatan meeqa keenyatu jira kan bifa 30 baasnee keessi keenya nu gubatee gubbaatti illee nu darbeetoo taqaaxalaatee hojjechaatee jiru maqaa keenya nu nyaatan abboo maqaa keessanaa nyaatu rabbiini taqitti maal jetti yaara dheengadda afaan amaariffaatiin gibbii keenya keessa kan hojjetu wanniidha shufeeriitu jira Paakistaanii shufeeriitu jira isa wajjin dingata tasaasa'ee tanan dogongoree tanani naaqlashee garaana dhukkubee madaamidha mana hakiimii dhaqu malee jedheeni achuma mana hakiimii dhaqee mana hakiimii dhaqnaani ati ulfanaan jedhani amma maalan godha miidhaga keessan kana asii baatanii mattani bar Saudi Arabiyaadhaan jenna Dubaayitti as baatan abboo rabbi saree sinaa godhu abboo rabbi saree sinaa godhu namni kaayyoo fi dagattan jechuudha viidiyoo intala sanii sinii fidee dhufa dhugaa እና meena wannoo ishee asirratti mul'isu cuubeetti gameeti warri nagar Facebook irratti arguu dandeetti dhaggeeffadha amma sagalee wannoo isinitti nagarsiisu wayaa irraa fuudhee irratti cicciree dubartii ana adeemes balleessa adeemee biratti geessa eenyu biratti geessa adeemee argubbaa biratti na geessa argubbaa maa sadachamoo ormamoo dhiiramoo nadhoodha hayya akkamitti akka isaan achi biraa us ani kana namni nagarre njurtan Facebook irratti arguun ooltane wayaa irraa cicciree kanatti wayaa irraa cicciree irraa fuudhee akkasitti irraa fuudheeti cuubeedhaan jechuudha ofii immoo gamada wayiitiin qaxaqata cuube immoo itti gamalaa cuubeedhaan jechuudha haadha manaa ofiiti ishiin amma kan addunyaa bira deemtee ta'a dubartii bira dhaqeetti nadhiisi ni kaanarraa qabda akkana nan hojjetiin akkana nan godhini nadhiisiitti hin dhaga'u siigale amma nama biraa dhaquu kajeelu yoo ishiin gazzaba dhabdu akka kana hojjeta bar akkamitti dubartii akkamitti akkanatti dubartii afaan oromoo dubbatta kanaafuu bar umurii keessan guutuu dhufaa darbaatti kanuma daaraa keessa teechanis afaan oromootiin dubbachaati wal akkana gochaa jirtan biyya namaa keessatti azanii irratti asanii cinqatii irratti cinqatii nu dabalaati jirtan bar hamman hidhaatti jiramu cinqamaati jirraati Saudi Arabiyaa keessa teeche
dubartii orfaa ciccittuu wannoon ittiin galle biyya keenyatti namni koshiinaa akkasii hin godhu ciccittuu takka orfaa ciccittuu takka keessatti si galee akka hantuutaa achitti galee akka kana godhaateera dubartii. Hojjetattanii nyaatanii sinii gamtu biyya keessatti galtanii hojjetanii nyaatanii rabbi na nyaatu micaawootan jechuudha. Qullaashi irraa cicciramee jiraaf as baasuu wanni viidiyoo isinitti agarsiisuu deemalee jechuudha. Ofii qarfee fakkaatti jaartii hoggaa meeqa inni garuu nyaate taa'ee ciisee nyaata manatti qallabanii miti hiree manatti hojjetanii fuudhanii qallabanii abiibii kiyyeedhanii inni too'e hin baqaasirraa. Kanaaf ani waa baay'ee dubbachuullee hin barbaadu isin arrabsuun of arrabsuudha waan ta'eef anis as keessa jira amma rabbiin gaafa as keessa na baasutti waa takka dubbachuun barbaadu rabbiin yoo isin danda'e karaatti isin haa deebisu yoo isin dadhabe immoo marzii isin itti aanaku bakka jirutti jechuudha. Luka keessa walitti qabadhaa ta'a. Hundumatu jira bar mana madaami hundi akkasi keessa maa akkana isin hojjetasi. Maa akkana isin hojjeta daaba wayiiti isin namni qulqulluu ta'ee namni fayyaan biyyaa bahee namni osoo abbaa manaa hin qabaanne daa'ima hin qabaanne biyyaa bahee hurdatee argatu nagarreen. Osoo daa'ima qabdanu osoo abbaa manaa qabdanu osoo nikaa biyyatti ofirraa samaana ofirraa qabdanu as dhuftanii daaba isin hojjettan hurdatii isin hojjechaa teera. Sii galee kanaaf please warri shamarranii of eeggannoo godha. Afaan keessa walitti qabadha. Zimmettanii kutaan kutura keessan guurtanii dhiira janajjanaatiin oolina. Gaafa janajjanti kinoo kanatti lixxa. Waan akkanaa siquun namaati jira. Birriin harkaa nyaate, birrii hoggaa meeqana harkaa nyaate, kan nama hin beeknetti gazzaba kee kennite, haadhiif abbaan kee manni irratti dhimmisa biyyatti. Goommana gurgurti. Shunkurtii gurgurtii gabaa keessi teechee haadhiif abbaan kee atasitti durriyyee qallabaatii oolte. Asitti durriyyee wayaa sirratti cicciree harka kee duubatti dheekinoo kanatti sirra dhaabbatee si garafa haadhiif abbaan kee too kanatti si garafe odoo haadhiif abbaan kee kanatti si garafee si guddise atuyyuu afaan keetti zippii godhattee hojjetattee gara biyya keetitti galtee maatii kee wajji waan barbaadde hojjettaa waan haatiif abbaan keessa sinin garafnee fi as baatanii Bangaalli sininaf Paakistaanis sininaf wannumti sininaf hin jirusi. Wannumti sinaf hin jiru wanni tokkichi. Sinii galee kanaafu waa baay'ee dubbachuun barbaadu ani garuu tuyyuu waan namatti dhaqamurraa dubbatanii of eeggannoo godha hundumti keessan jechuudha. Of eeggannoo godha. Mataa keessan eega, maqaa keessan eega, maqaa warra keessanii eega. Yoomiyyumaayyuu wanna sitti maqaan keessi bade haga gaafa duutee biyyee seentuutti maqaan keessarraan laaqqamu. Kana beekadha waanuma laaqqamte kanaan laaqqamte akkasumatti duuta. Mataan kee akkanuma gaddaffaamee jiraata malee mataan kee ol jedheen jiraatu. Kanaaf ofirraa dhiisaa hojii keessan hojjetadha. Biyyatti galaa wanna barbaadan ta'a. Dhiira yoo ta'e dhiirri jira biyyas. Osoo amma biyyatti meeshi namni haadha manaa ofii akkanatti hidhee akkanatti hin dararu bara. Wayii ollaatu dhagaa, wayii namatu si dhaqqabaa, wayii fira keessi dhagaa namni akkanatti si dararu hin jiru. Biyya namaatittoo kinoo akkana si godha. Sirra dhaabbatee harka kee duubatti si hidhee wayaa sirratti cicciree cuubeedhaan sitti gamaati mataa kee keessa gadi si waqaraa jechuudha. Gazzabni kee siinaaf hurdatii siinaaf qaama keetiin namooma ba'us waa meeqa wayii immoo dhirsa ta'ee akka namaatitti sin bulchin maali sin dubartii qoy dhiiruma baay'eetu jira biyya namaa kana keessas dhiira addaanititu jira siraatan gadeedhee an hojii isaa hojjetatu jira dubartoonnis meeqataman jira gadeennee hojii keenya hojjetachaati jira isinitti maaltu akkana isin godhe ummaa malee ummamtan isin. Kanaaf of eeggannoo godhaayee maqaa keessan hin nyaatina maqaa warra keessanii hin nyaatina jiruu keetti dukkanan ta'in jiruu keessanitti dukkanan ta'ina sinii galee osoo waan gaarii hojjette waan gaarii argatta waan ta'eef kanaaf wanna yaraa irratti waliin hawwina hundumti keessan waan barbaadde si haa balleessitu gorsi yoo karaatti deebiti. Yoo gorsaan diddeemmoo dhiisii biraadee maal dubartii akka kana as fiddee akka kanatti qaxaqattu haadha qabda bar ishii boruuf iftaan tanaan adda bahe nama akkamitti sitti siqeessi wajjin jiraata
sunis akkanuma na godhaa siin jettee si wanneetti. Kanaafi waa baay'ee dubbachuun barbaadu yoo dubbata waa baay'ee jira waan ta'eef ofumarraa dhiisuu wayyaa please warri shamarranii hojii keessan hojjetadha gara biyyaatti gala. Asitti shamtanii gaafa asitti shamtanii sinii gamtee waa hundi overii sinitti ta'e kanatti illee xinaatoo galaatoo waan barbaaddan barbaadadhaa. Chaawu guyyaa gaarii.